قال مالك بن دينار: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته. أكج مالك بن دينار نمني جامو مسكيني ورأ الدنيا خنا خيسا داجي مسكيني ورأ الدنيا خنا خيسا الدنيا خنا خيسا ديسني بهني جي وما ذاقوا فيها إسيكي ستكان هندن جي أطيب ما فيها irra gaarii irra bareedaa irra urgaawaa waan isii keessa jiruudha osoon dhandhamne addunyaa kanarraa deemanii jedhe. Maali wanni gaariin isiisan keessaa wanni irra bareedduun isii keessaa sun maali jedhanii gaafannaani macrifatullaahi allaha beekuudha dhugumaan isa beekuudha haqaan rabbii ofiidha beekuudha je guddina isaadha beekuudha tokkichummaa isaadha beekuudha je beekanii wa mahabbatuhu isas jaalachuudha kana je dhugaadha irra guddaan namaadha osoo rabbii isaa hin beekin osoonii fi nama beeketu waan takka nama beekutu jaalata nama beeketu jaalala isaadha ida'achaa deema. Kanaafuu namni hin beekne wanni inni jaalatu hin jiru rabbii isaadha. Kanaafuu jaalala isaa rabbi nu haa kennu. Warra rabbii ofii beeke rabbi nu haa godhu. Warra isaatu na uume beeke waan inni itti ajaje hojjete rabbi nu haa godhu. Jaalala isaatis rabbi nuuf haa kennu. Kun isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.